Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun odeeffannoowwan gurguddoo tibbanaa biiroo koominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Odeeffannoowwan keenya gurguddoo tibbanaan dhimmoota siyaasa dinagdee fi hawaasummaa kan biyyaa fi kan naannoo qabannee dhiyaanne irraa odeeffannoo waliin ana Marshaa Shophaatii nu waliin tura. Bobba'insa hojii seeraan alaa cimsuun godaansa seeraan alaa hambisuudha. Dabalanni oduu kanaa akka taanutti dhiyaata. Mootummaan carraa hojii dargaggootaa fi biyya keessaa falatti uumuu qofaa osoo hin taane naannoo hojii mijataa fi nageenya hojjetaa eegsisuu fi kallattii adda addaan biyya keessaa falatti hojjechaa jira. Lammiileenis bobba'insa hojii biyya alaatiin dandeettii fi humna qabaniin hojjetanii mirgaa fi nageenyi isaanii eegamee fayyadamoo ta'aa jiru. Biiroon dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Oromiyaas nageenyaa fi mirga hojjetaa kabachiisuu fi rakkoowwan gama ejinsootaan jiru furuu fi xiyyeeffannoo kennuun hojjechuu irratti argama. Haaluma kanaan biirichi magaalaa Adaamaatti waltajjii hubannoo uumuu qopheessuun ejinsoota dhuunfaa biyya keessaa fi hojjetaa fi hojjechiisaa walitti fidan waliin marii taasiseera. Hoogganaan biiroo dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Oromiyaa obbo Araarsoo Biqilaa saganticha irratti akka ibsanitti kaayyoo waltajjii kanaa hubannoo uumuun karaa seeraan alaa bobbii biyya alaatti taasifamuu hambisuun bobbii hojii biyya alaa seera qabeessa ta'e cimsuu fi kan qophaa'e ta'uu himanii wal hubannoon akka jiraatuu fi qajeelfamni labsiin bobbii hojjetaa sirnaan akka raawwatamu hubannoo ejinsootaa cimsuu fi waltajjii murteessaa ta'uus kan dubbatan torban kana keessa. Akka biyyaattis godaansi seeraan alaa Oromiyaa keessatti akka baay'atu kan eeran obbo Araarsoon kan hambisuu fi ejensoonni qajeelfamaa fi labsii bobbii biyya alaa akka eeguu qaban yaadachiisaniiru. Akka biyyaattis godaansi seeraan alaa Oromiyaa keessatti akka baay'atu kan eeran obbo Araarsoon kan hambisuufis ejensoonni qajeelfamaa fi labsii bobbii biyya alaa akka eeguu qaban yaadachiisaniiru. Labsii bobba'insa hojii biyya alaa lakkoofsa 923 muraa 2008 fi bara 2013 fooyya'ee lakkoofsa 1246 irratti hubannoon ejensootaaf kennameera. Daa'imman kunuunsuun egeree dhaloota boruu ijaaruudha. Dabalata oduu kanaa seenaa firdiisaa akka taanutti qindeessiteetti. Miidhaa daa'immaniif dubartootarra ga'u maqsuuf xiyyeeffannoo kennee hojjechaa kan jiru biiroon dhimma dubartootaaf daa'imman Oromiyaa poolisoota qorattoota yakka dubartootaaf daa'imman irratti hojjetaniif qooda fudhattootaaf mata duree haqa daa'imman hiriyoomse jedhu irratti magaalaa Finfinneetti leenjii kennaa jira. Hooggantuun itti aantuun biiroo dhimma dubartootaaf daa'imman Oromiyaa adda Sarkaalem Saakumee haasaa taasisaniin dhaloota egeree biyyaa ijaaruu horachuuf mirga daa'immanii eeguu kunuunsuuf tajaajila guutuu kennuu akka argatan taasisuuf qindoomina kan barbaadu ta'uu kan dubbatan torban kana keessa. Kaayyoon guddaan leenjii kennamaa jirus qaamolee haqaa hubannoo wal fakkaatu qabaachuun miidhaa iddoowwan garaagaraatti daa'imman irra ga'u haala maqsuun danda'amu irratti kan xiyyeeffate ta'uu yaadachiisanii jiru. Godinaalee Oromiyaa garaagaraatti oomisha bunaa dorgomaa ta'e gabaa giddu galeessaaf dhiyeessuu fi hojjetamaa jira. Dabalata oduu kanaa Dirribee Takilee akka taanutti qindeessiteetti. Misoomni bunaa sharafa alaa dabaluun diinagdee biyyaa utubuu keessatti shoora olaanaa qaba. Mootummaan naannoo Oromiyaa misooma bunaaf xiyyeeffannaa kennee hojii hojjetaa jiruun oomishni argamu sadarkaa olaanaadhaan dabalaa jira. Hojii biqiltuu qopheessuu irraa kaasee hanga sassaabbii oomishaatti ogummaan deeggaramuun karaa saayinsawaa ta'een akka raawwatamu taasifamuun oomishni akka dabalu qofa osoo hin taane qulqullinni bunaa akka fooyya'u gochuun gabaa giddu galeessaaf dhiyaatu akka dabalu ta'eera. Godina Jimmaattis bara kana oomisha bunaa toonii 380 sassaabamu keessaa buna miicamaa toonii 143 gabaa giddu galeessaaf dhiyeessuuf hojjetamaa kan jiru yoo ta'u qulqullina isaa eeguun sadarkaa isaa akka fooyya'uuf qonnaan bultoota waldaalee fi abbootii qabeenyaa hojii misooma bunaa irratti bobba'an waliin qindoominaan hojjetamaa jira. Akkasumas godina Wallagga Bahaatti bara kana buna toonii 295 gabaa giddu galeessaaf dhiyeessuuf hojjetamaa jira. Godinachatti hojii hojjetameen qulqullinni bunaa fooyya'umsa agarsiisee jiraachuu fi qonnaan bultoonnis fayyadamaa jiru. Godina Wallaggaa Bahaa Anaasaa Siggaa ganda tokkummaa Tsigeetti qamadiin jallisii boneen facaafameera. Dabalata oduu kana Abbabaa Ejjetaa akka taanutti qindeesseera.
Qonnaan bultoonni aanaa Saasiggaa ganda tokkummaa Tsiggee oomisha qamadii jallisii bonaa baroota darban hojjechaa turan irraa bu'aa gaarii waan argataniif bara kanas callaa gaarii argachuuf hojjechaa jiru. Aanichatti inisheetiivii qamadii galmaan ga'uuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoowwan gurguddoo kanarraaf qabannee dhiyaanne kanuma irratti xumureerra. Odeeffannoo dabalataa fi fuula yuutuubii biiroo keenyaa sabiskiraayibii godhaa akkasumas fuula feesbuukii tiiktookii teelegiraamii fi kallacha oromiyaa hordofaa isiniin jechaa torban odeeffannoowwan kan biroon hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa torban gaarii isiniif haa ta'u.